Ajaa'iba! 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 Waaqayyo kana isin hin dhoowwatinii waggaa 6 waggaa 7 biyya namaa hojjettanii biyya keessan galtanii waan itti aarrafattan hojii isin hin dhoowwatin waaqayyo jechuudha. Maaliifii jireenya ilma namaa jiraachuudhaaf hojii tokko yoo qabaate hojii hin qabu taananii baay'ee rakkisaadha. Kanaaf nyaachuudhaaf hojjechuudha waan ta'eef waaqayyo biyya namaa waggaa hedduu biyya namaa isin teessisee yeroo biyya keessanitti galtanii hojii itti hojjettanii boqonnaa argattan isiniif haa kennu. Nagaan dagannee nagaan faraarri waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota koo ani nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u jirraa isiniin jedha. Har'a immoo waan addaa tokko qabadhee isiniif dhufee yeroo tokko akkuma biraankii garaagaraa hojjannee isin bohaarsaa jirrutti yeroo tokko immoo hojiilee garaagaraa Itoophiyaa keessatti hojii akkamitti hojjetama, hojii akkamii bu'aa qabaa waan jedhu infoormeeshinii walii kennaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'een keessan ijoolleen keenya biyya arabaarra hojjechaa jirtanii wantoota hojii wal qabatu viidiyoo ilaaltan jechuudha. Garuu immoo dhugaa dubbachuudhaa fi wantoota hojii wal qabatu akkasuma ijaarsa manaa hojii akkamii gara Itoophiyaa gallee hojjannaa hojii akkamiitu bu'aa qabaa milkaa'ina qaba kan jedhu kana namoonni baay'een irratti hojjetu garuu wantoota akkasii ilaaltan jechuudha. Garuu immoo wantoota akkasii sirriitti xiyyeeffannaa keessa galchaatii ilaalaan isiniin jedha. Akkasuma gaa namoonni meeshaa ajajachuu barbaadanii magaalaa Walisoo Diilallaa namoonni meeshaa nu ajajachuu barbaadan iskiriin shotii godhadhaatii karaa tiktookii akkasuma feesbuuk irraa meeshaalee yuutuubii irraa meeshaalee isinitti miidhagee meeshaa barbaadan iskiriin shotii godhadhaatii waasaappiidhaan heloo boonee meeshaa akkanaan barbaadanaan jedha. Isiniin jedhaa meeshaa babbareedduu isin hojjechiisee bakka maatii keessa yookiin mana keessanitti isinii galchuudhaan isin gammachiisaan isiniin jedha. Anas immoo viidiyoodhaan jajjabeessa. Har'a dhugaa dubbachuudhaaf kana dinnicha qottee baastee sanyiidhaaf qopheessaa artamu maalidhaa kun jechuudha. Moo ija keenyaa jechuu dandeessu. Yaa egaa yeroo gara yerootti waa'ee horsiisa lukkuu irraa baay'ee haasaa ture. Haa ta'u malee gaaffii garaagaraa na gaafattu. Tuman irratti dubbachaa jiru gaaffii garaagaraa irra deddeebitanii na gaafattu. Anis egaa sin fayyada jedhee waan yaadu waan keessa jiru waan hojjechaa jiru waan ta'eef bira hin darbu isiniifan deebisa. Kan egaa killee haala kana walitti qabeen jira jechuudha. Killeen kun kanuma lukkuulee keenyati kanuma manaati. Egaa amma gabaa geessinutti killee yeroo walitti baay'atu kana akka hin banneef illee lafatti diriirsina. Amma gabaa irratti yeroo kana killeen xiqqoo gadi bu'eetiin jira. Maallaqni isaa jechuudha. Akka naa duraa miti yeroo duraa qarshii 21 20 akkasitti gurguramaa ture amma deemee gara 15tti gadi bu'ee jira jechuudha. Killeen tokko qarshii 15tti baay'ee tokko gadi bu'ee xoomidha yeroo kana warri musliimas warri ortodoksiis xoomirra jiru. Kanaaf isiniin jedha egaa waa'ee lukkuulee baay'een keessan egaa kan na gaafattanii waa'ee lukkuulee ilaalchisee dhugaa dubbachuudhaa fi waa'ee nyaata ishii fa'aa nu gaafattu. Nyaata ishee akkuma argitanii kun uummatoo akkasiitiin 3,100 galee jira. Nyaanni ishiis dabalee jira. Akkasuma lukkuun illee hin jirtu jechuudha. Gimboota irratti akka magaalaa kanaatti gimboota irratti dhuftii kan hin qaaquuf. Kan hin qaaquufii fi kan qalmaatatu jira lukkuun jechuudha. Lukkuu yeroo ajajattanii lukkuma taateef osoo hin ta'in kan killee moo kan foonis hin jedhu. Egaa lukkuun killee kun Walisoo keessaa yeroo ammaa kana dhabamtee jirti. Nyaanni ishiillee dabalee jira. Killeen kun lukkuuleen kun immoo gimboota irratti dhufti jechaatiin jiru. Namoonni baay'een ajajachaa jiru jechuudha. Egaa nyaanni ishiillee xiqqoo hin dabalee. Namoonni baay'eenis egaa amma hojii garaagaraa dhiisanii jechuudha. Hojiilee akka bajaajii hojii dhugaa dubbachuuf hojiilee garaagaraa dhiisanii gara lukkuutti deebi'anii jiru. Sababni gara lukkuutti deebi'aa jiranii fi waaqayyo nama milkeesse jennaan lukkuun faayidaa guddaa akka qabdu beekamaadha. Hojii biraa mana keessanitti hojii biraallee hojjechaa lukkuu kana horsiisuu hin dandeessu.
wanni isin barbaachisu guyyaa keessatti hin jiru. Wanni isin barbaachisu waa sadii jechuudha. Innis ganama hin kaatu sa'a 12tti ciree ishii ni kennituu fi akkasuma laaqana ishii ni kennituu fi irbaata bishaanis ni kennituu fi kanuma qofaadha. Sana booda bakkee irraallee warri hojii biraa qabdan hojii biraa hojjechuu hin dandeessu. Manuma keessanitti immoo fakkeenyaaf hojii biraa warri qabdan hojii biraa hojjechuu hin dandeessu. Olla qabii ganna qabii achi na qabii na baasii na tiksiin hin jiru. Lukkuulee kana immoo nuti akka keenyatti jechuudha akka boonetti akka lukkuu kana horsiisaa jirrutti lukkuu kana gara manaatii ala takkaa baasnee hin beeknu jechuudha. Yeroo mana ishee qulqulleessinu qofa guyyaa tokkitti dhabaate jechuudha nu biratti. Warri kaan garuu ala keessa deddeebisu innillee sirrii miti. Egaa kun akkuma argitanii nyaanni kun immoo kumtaala lamatu dhufee fi tokko xumurtee kunillee kun amma guutuudhuma jira kuma 6,200 dhufe jechuudha kumtaalli lamaan kuni. Namoonni baay'een itti milkaa'anii akkamitti milkooftanii maaliin kun gaaffiin hedduun hin jira. Egaa waa'ee lukkuu kanarratti yeroo baay'ee nan dubbadha itti milkaa'u warri dhabanii eeyyuu garagaraatu jira jechuudha. Rakkoo garagaraa rakkoo inni guddaan lukkuu kana seeraan qabuutu nurra jiraata.